Kemi oke jenne bara majlis dubbiseti in dubbisni je adabin jani an kasuma bar na argite chura rabbi jetto boleske dubbifte nambe min motan tasin galchin jetto wa onda jani si yun dubbimne nama to kuchale dubbisum bar badu malib qabanne rasera ka serati dubbiye chu halas ergama kamilin dubbimne taira kon ka dura akan jette video warabde nuti mafta jenne kana isin kabar badu ummata birri nur raiso inta wallahi birri ko na kasimiti da badu no kasimiti me difa bana gori ana difa singafata abu duma shi da badu lal ana ma bilbileti abo hindu bisne jeeti amma dubbi usum barbanu malif ka taro qabla saka dirati kafu masan uftetuma wan wa sarati adi sentesan sababa sin godatin kana taisin amma bilbile videos kas namni dubbisen jiru ragan qabdu yo qabate keessa walin dubbanna yo barbaachisaati amma yo barbaachisaate kuno indubbanne jaati asirratti dhufnu ana video kasi jaani ana dubbisa ana tumura guyya ala dasani nu opsiati isi akka isi walin kitaati mo tante habaddu waslaatani mo kiyan ga kadwani ak wannan sai ta ummata dis ti debina ta ummata disi amma ni riba kai please umani mana fade ha munir da gefado munir amma asmatu sufna adero milki sigin bilbila sini bilbila duma shi ke sani sini bilbila isis bilbileti dabi ati sankala dabi hawasni wa tiktok ida ha sora kon kabu gafa ala da san dufne walin tumurra wali galtanu wali galu bata dubin akasin mo guddo baka kana munir kana ana magara munir kana de gara tanjatu da so zon bira wa gartani ka rotan nisa yo san warri ga mentala gortani ila ifnan ko ime oromo million ni ifnan ko wan gottun dandetan duga jurtu barwa ifnan mira ke sabai asi duga hojjada mira ke sabai mira ke sagal tan dubni ko yaro ta kalono la kabanne jirra ana da kabanne jirra mi milki bakka disa isi si hatu dubbanne je ala da idnaha munir dagai ila nuti amma warri media kuni akkanumatti dubbiyo isa jirra malee hiikan qabu kuni inamma umma oromo leen ho dibba fi dibbatti haasa'un talatti kana bicha amanuun sirrii miti jedhana yookaan itti dabaluu dandeetti yookaan dhugaa isii ta'uu danda'a erga guyyaa beellamattanii jiraattan guyyaa beellama keessanii jarri lachuu dhufe ifnaan illee bakka jirutti kakkatee dhugaa isii haa kennuufi warri biraa ammoo warri intala haqa qaba jettan haqa qabeeku rabbi tokkicha tari isattu haqa qabaachuu danda'a yookaan immoo hawwima haqa qaba waan kana dhibbatti beekuu dandeenya. Ifnaaniin ituun barbaaduudha be ifnaaniin ollaa deebisa gaaffii tokkitti barbaadame ifnaan koo hottoo boleessa gayya qaalee. Ifnaan yeroo dhufne fiduu dandeenya bilbileessaa qabnee baraani isheen wani sana seenaniif nu doorsisaa jira. Ega dampane jannaan inni dhufe lakki ani bilbilee yoo namni bilbilee je as bahe haa dubbatu tajaajilte dhiisaa je anis isas dhaggeeffadheeti amma isiin ganamaanuu bilbiltee turte bilbileetiin lakki inni bilbilee jaati yoo dhagaa qabaatte natti himadhu viidiyoo waraabtees kaasii akkasuma bar dubbii usuun barbaadu. Muniiram karaa miidiyaa kanaan dhiisan karaa keessatti waan kana oofaa anam akkasii miidiyaan kun waa uwwisuu malee waan tolchu. Rasas koime bolsegi difama yo as tele jiraate waa tokko siidhaamuu barbaadan kaleessallee carraan arganne manaas liisaa lama teenye akka jaarsummiitti sin dhaggeeffataa turre ergasii bilbilinatti bilbilamnaan hin gadi bu'e waan takkitti siin jedha waan namni siif hin himne tokkon siimaan sinii galee gurra kiyyaa mucattii kana wantan dhagaye 45 fi 38 fi 18 wallahi waa takka siimu akka hojii kanaatti jechuudha akka obboleettii tokkotti wantan siimu tokko mucattiin kun moya ajaa'ibaa si barsiiste uleetaa guddaa biraa qabda oromoonis akkasi qulqulleessutti akka uummanni illee sirraa bitutti akka saba kee biratti gaarummaan argamtutti mucattii kana osoo hin miidhin maallaqasii isa si gaafattee ol akkati kennitu abdii qaba si galee yoo as jala jiraatte oona dhaggeeffataa jiraatte wallahi billahi eda itti yaadee wallahi eda itti yaadee birrii 2,000 jammartanii ji'a 3 keessa isin birrii 128 erga argattanii hojiin kun hojii guddaadha hojiin kun hojii bareedaadha mucattiin kun gaafa mana keessa dhuftan shunkurtii illee mana hin qabdanii haati manaa kee deessee mana keessa turte argite hin beekta
kunoo darajaa kana geesse darajaa guddaa gahuuf deemaa jirta. Adaraa amaanaa sitta ta'u obboleettii keenya kana maallaqa siisi gaafatte ol akkati itti kennitu abdiin qaba. Oromoo kee biratti qulqullaa'uu barbaadde yoo hojii kee itti fufuu barbaadde. irratti qabame garuu milkiin akka online irraa gabbu'ee bakki inni seenin hin jiru sirritti quba qaban ammuniirin daruurii barbaadee keessan barbaadee narraan kaasne dhageeffadha milkiidhani karaan fiigdee gamaa gamana fiigdeesuun sirrii miti guyyaa sadiin ta'e gadhu koottu sirritti quba qaba sibira jiraan hidda amaati caalaa sitti dhiyaadhee si quba qaba dhugaa dubbachuun gaariidha dhageeffadha urga'ee dagabbu'ee hundi inni seenin gonni inni seenin nama inni soqin hin jiru dhageeffadhu milkii wala dhageet kanaaf an akka waan san dhaga'een Muniir si bilbilee narrallee kaafne ammallee taanan dubbiin jaarsota afaan jirti guyyaa sadiitti waan fidee dhufu lala waan fidee dhufu warwaanni rakkoon qabu kootu miidiyaa irratti malee keessan gara Diinuu bilbilteeti itti fufamedha abbaa yeroo tokko. waan kana Muniir si barbaade allaayivii seenaa jennaan seenuu dubbiin beellama afaan jirti dheedhii dhiise laale laayivii seen jedhee an sirritti quban qaba dhimmicha kana kanaaf dubbiin nama 8,000 si beellaman sani keessanii fiigini asirrattillee achittillee hima dhumti koottu guyyaa sadan san xumuradhu guyyaa lamicha safe bar laal hunda mara seeni risiitii hunda barbaadi fidiiti warra si gaafate nama 8,000 irratti ibsi malee bitaa mirgaa Qeerroo dhageeffadhu bakka kanatti nuti guyyaa qabanis hin beekna achi jira turre nama gara 8,000 ture garuu asitti micattiin maatii kiyya barbaadu jira maatii kiyya dubbisutti jira waan nuti laayiv irratti qabanne dhiisee maaliif maatii kiyya barbaadu jedha jettee viidiyoo soo maatii nuti ka dubbataa jirru waan guyyaan itti qabame dhiisee maaliif maatii barbaachu walii gadi waata kana gaafii nuti gaafataa haga obboleessa waamuu ga'e milkiin haga obboleessa isii ka Dubaay jiru waamuu ga'e ilaali sirritti quban qabaan milkiidhani karaan suni abbaan dhimmaa micattiidha kasii beellamallee micatti wajji beellamame kasii beellame ummata Oromooti dhageeffadhu nama 8,000 yeroo sanuu fi lafarratti nuu kennaa jennaan lakkii ani ummatuma Oromoo kana fuulduratti naa halaalamu jetteemi hayyee waan ati jettanii guyyaa sadi siif kennan wanni ati bitaa mirga gortee jaarsummaa erguu isitti nama erguu si ga'e hin jiru dhugaa ta'e qabadhu risiitee qabadhu mana asliititti kottu si dhagaa ture jala jirraanullee kanaaf hagaruma barbaachisanumaaf hayyee anis waan addaan qabu milkiin hin ba'e wannan jechuu barbaade namni waan balleesse tokko karaa lama sadii waa balleessa tokko karaa namni hin beekne tokko karaa namni beekun tokko karaa hawaasni beekun jechuudha. Kana keessa mijattiin tuni kana irraa qabaa inni immoo kana narraa hin qabdu lakki hin qabaa hin qabu lakki hin qabaa hin qabu sadarkaa kakatu ilmaan kakadhu ati immoo quraana kakadhu waan akkanaa kana keessa deeman. Dubbiin sun tun silaa haganaa ka ga'uu hin qabne kan namni lama sadii fixuu qabu deemee miidiyaa ga'ee amma namni marti waa'ee dubbii kanaa haasa'a. Amma milkii fi hawwii bira tarteetiniin dhiira Dubaay hunda jedhaniitiin fayyaalessa nagaa hojii ofii masraa keessa hojjetu fayyaalessa nagaa kaampanii keessatti duudhee maqaan isaa fadhaa jiru. Maqaa nama tokko lamaatiif jechuudha. Kawaa balleessu nama muraasa ka itti waamamu mooyitiyyuu maqaa nama saniitiin kumaatama. Kanaafuu amma wanni jechuu barbaade ana kuma edamanuma asliititti beellamame nama 8,000 irratti beellamame ani riisiitii isillee baasee ishillee riisiitii naa baasiitiin karaa iftoomatiin hawaasa irra waadaa galame san waadama san guutuudha. Wanni biraa wanni amma namni marti irraa haasa'u jiru. Lakki waadaan sun yoo guutamee karaa mijattii sanallee amansiisaa ta'een inni agiruu maddaqni kiyya kana naa galee jira Oromoo galatooma galcheefii jira Oromoo kinu waan na gaafataniif galatooma dubbiin xumurame tanu. Lakki mallayni hin galle hoo lakki naan galchine lakki hin kennu waan jedhamu taate asuufa guyyaa lama guyyaa akkuma qeerroon jedhu guyyaa lama guyyaa sadii eeggameefi jechuudha. Kan sanirraa hafe milkiin immoo reeti azala waan jiru na fakkaata wanti kun amma danda'amaa ta'een mijattii caalaa simiidha jedhee yaada. Maaliif jennaan ati nama hojii harkaa qabu hojjetaa jirta tokkoffaa hojii kan kee kanarratti illee wanni sooshaal miidiyaa kun see dhuunfaa kana qaama mootummaa irratti dhiyaachisa.
qaama mootummaa irratti jechuudha. Maaliif atama nama waa sochoosaa jiru hojjetaa jirta. Hojii kan kee kana qilleessa si harkaa dhoofsisa. Irraa hin bitinaa irraa hin gurgurinaa dhayxanii bira dhaabbatinaa hoo jedhamtu atis hawaasatti gurgurtaa hawaasa irra naggaadeen hawaasa irrifachiiftu. Hawaasa irraa fayyadamaa jirtu kana hawaasa si fayyadaa jiru kana nama akka ijaatitti ani biyya kana keessatti biyya Dubaay kana keessatti nama akka milkii bakkee qabuufis hin jiru. Bakka kanaan isa argee bakka kanaan dubbiin tun itti kaanan garuu hedduu rifadhe. Na isaan ala nama biraa dhaman warra amma feemasi jettee asirraa utaaltu tun hundi erga micaa kanaati hundi isiitu dhiiga dubartiitu morma keessa jira jechuudha. Dhiiga dubartiitu kiisii isii keessa jira jechuudha. Hundi isii akkas jedheen tirma. Maaliif nama kana yoo dhugumaan micattii tanarraa mallaqa kana nyaatte yoo dhugumaan mallaqni kun kasirra jiraatu taate wanni dubbii qilee fi gamaa gamanaan deeman hin jiru. Reesiti jira reesiti sa'aas baaste bakka waan sa'aatii takka mukaa guyyaa takka fudhatu hin dandeenye. Wanni beellamanii asii micattitti illee achi dawwalanii micatti illee doorsisanii micatti illee achi dhamaasanii wanni asillee immoo dubbii namni illee miidiyaarra isa olii gad oofuuf hin jiru. Kaalkuleet godhee. Obboleessi dura footoo kana kaasan. Afaaniin nama qabine dubbii. Footoo kaasaan jiru jira footoo kaasaan jiru jiraniiti maal asuuta footoo kaasaa maaliif barbaachise footoo kaasaati ni asoo rakkoon qabuusin laakiin dhimmi kun akka dhuunfatti asoo hundeessan garuu footoo kaasaati footoo keekaa jedhuuti haasoo. Tuyyuu ani isarrattuu kana dhaga'uu kiyyatti itti qaanfadhe isarrattuu kana arguu kiyyatti itti qaanfadhe dhugaa haa ta'uu baatu dhugaan ilmoo rabbiiti rabbitu galcha waan ta'eef. Mallaqa micattii tanamuu nyaatamteerti nyaatamuu isaan lamaan jidduu walitti deema. Nama walirraa bituuf nama walii hojjatetu walitti beeka. Nu kabeen immoo imimmaa